بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعواتوتا كينيا كان قويا الرا كم جرتان نجيا وانين الرا كبدل في يوكا اسني يموف ديمو واي موبايلين يوم تلفمي إيه كاتولتي موبايلا كنا برا ميكا تلفمي أكلا كوسا إثيوبيا برا ميكا تلفمي إيه تلتي إثيوبيا مو برا ميكا دفي موبايل إثيوبيا دفون برا ميكات إيه كان مو إثيوبيا في دسركي كان أولا وان جدو وجلال egaa daawwattoota keenya har'a beekum barnoonni keenya waa'ee moobaayilaatii waa'ee teeknooloojiidhaan wal qabata eenyu kan moobaayila tolchee eessatti tolfamee Itoophiyaa seenuun yoomi eenyu kan Itoophiyaa fide bara meeqaatii irratti hundaawa. Kanaaf daawwattoota keenya awwalan baga rabbiin guyyaa har'aatiin isin ga'e isiniin jedha. Kanarraan isin ga'e boriin illee isin haa ga'u. Egaa daawwattoota keenya haajaa keessan mara rabbisni haa guutu. Guyyaan har'aa kun guyyaa Zulhijjaa sagaliiti. Soomana qabnallee. Soomana qabna du'aa isinii goone du'aa nama soomanaa qeebalamaadhaa furaatti dhiyaannee jirra. Egaa soomana keessan bakka jirtanitti rabbisni irraa haa qeebalu. Warra hin soomanne immoo bara dhufu namatti ga'ee soomanu rabbisni haa godhu. Nama waggaa ga'u rabbinu haa godhu. Hajji bara dhufu immoo keenya rabbi haa godhu. Nama bara waggaa as deemu hajja'u rabbinu haa godhu. Egaa kabajamtootaa fi daawwattoota keenya waa'ee silkiitti yoo kan as deebinu taate moobaayilli yookaa silkiin yookaa jawaalli yookaan immoo telefoonni kan amma ittiin bilbilaa jirru kun bara meeqaatii? Awwalan namni silkii tolche eenyu jenna. Awwala namni silkii tolche maqaan isaadhaa Aleksaandar jedhama. Nama maqaan isaa Aleksaandar jedhuudha. Tole. Lammaffaan silkiin kun Itoophiyaa dhufuunsaa bara 1882 Itoophiyaa seenuunsaadha. Har'a waggaa meeqa? 2017 keessa jirra. 82 inni waggaa 10 waggaa 17 18 19 waggaa 100 fi waggaa 19 ga'ee jira moobaayilli dhufuun jechuudha. Moobaayilli har'a biyya keenya seenuun waggaa 100 fi waggaa 19 ga'ee jira jechuudha. Maashaallah waan gaarii waan abboonni keenya nagarre waan akaakoon keenya abaaboon keenya hin agarree jirra barra. Fagootti waliin haasa'u alhamdulillah. Kanaaf waggaa 100f waggaa 100 fi meeqa? Waggaa 100 meeqa jenne? Waggaa 9 jenne duuba. 82 jenne. Waggaa 10 waggaa 17 waggaa 19 jechuudha. Waggaa 100f waggaa 19 ga'eeti jira. Eenyu ka tolche yoo jettan nama maqaansaa Aleksaandar jedhamu tolche. Eenyu immoo ka Itoophiyaa fide? Jalqaba daawwattoota keenya namichi maqaan isaadhaa Raas Mokonnon jedhamu. Maqaan isaa Raas Mokonnon jedhama. Raas Mokonnon biyya Xaaliyaanii akkuma dhaqetti Raas Mokonnon biyya Xaaliyaanii deemee silkii fide. Silkii fidee Itoophiyaa galche. Eega silkiin biyya Xaaliyaaniitti hojjetamee biyya Xaaliyaanii seene waggaa 7 booda fidenni. Gizee Raas Mokonnon biyya kanaa ka'ee biyya Xaaliyaanii dhaqu silkiin hojjetamee waggaa 7 ga'ee jira.
yookaan amat torba ga'ee jira bara. Waggaa torba yookaan amata torba ga'eeti jira. Eeganni xaaliyaanitti hojjetamee Raas Mokonnon hojjetee isaa waggaa torba ga'ee biyya xaaliyaanii dhaqe Raas Mokonnon achii silkii fidee Itoophiyaa galchee namni awwala silkii galchee Raas Mokonnon kan dura tolchee Aleksaandar ammaasis silkiin kun tolfamuun bara meeqaati? Ka jehu immoo mobaayilli kun tolfamuun bara 1876 bara 1876 namichi maqaansaa Aleksaandar jedhamu mobaayila kana tolche. Isinii galaami tolfamuun mobaayilaa bara 1876 Itoophiyaa seenuunsaa bara 1882 waggaa torba wal dura jira. Kan hojjete immoo Aleksaandar, kan xaaliyaaniidhaa fidee Itoophiyaa galche immoo Raas Mokonnon. Egaa daawwattoota keenya kun teeknoloojiidha. Barnoonni har'aadhaa barnoota teeknoloojiiti. Kanaafi kun gabaasni kana maddi kanaa eessaa jettanii gaafachuun walta nu beekaa. Gabaasni kana yookaan maddi kana eenyuu jettanii gaaffii isinitti ta'uun oolu beekaa. Hundee waan kanaa qabachuudhaaf kan kana gabaase eenyuu jettanii yoo kan gaafattan taate FM Harar yookaan Harar FM jedhama jechuudha. FM Harartu gabaase har'a bubbulee jira. Hangaafa sana Harargeen jira. Aanaa Gursum jiru magaalaa Funyaan Biraa jiruuti. Akkasii FM Harar keessaa jechuudha mallee maddi kun gabaasni kun kan dhaga'ame har'a kana dhaga'uun yookaan jarri dubbachuun waggaa torbaa oli jechuudha. Egaa daawwattoota keenya warreen chaanala kanaaf haaraya taatan sabiskiraayib nuuf godhaa. Viidiyoo kana immoo laayik, koomentii fi sheer nu godhaatii daawwattoota keenya biraan nuuf gahaa isiniin jenna. Assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu.